An faarfataadha yoom simattee of simatte me. Yeroo sana amma kwaariitti darbuudhaa fi gamme akkammaa kanatu hin ta'in hin qoramta. Si kamturra caalaa saba biratti si beeksisa. Itti ciinca jechuun karaa biraan natti urgaa jechuus hin ta'a. Gaaffii kanallee tuna dabartee natti tola ture. Albama isa jalqabaa almost gara birrii 30,000 gadiin akkati bitte. Akkan jajjabaadhu wanta cimaa tokko jette gaasiin jettu narra caaltee argamte beektaa jecha siin jette sun immoo dhaqeen tineedhe keessa kootti dafee deebi'ee. Mudannoo sana asitti naasoo waan baay'een na mudate dhugaama sitti muuf. Isa baay'ee shiroo kana waan nyaateef namichi jeeqameera beektaa. Ituma lallabaa yeroo isa tokko waamee kaam jedhee fuudhee waamee itti kennee caakkaatti fiige. Latsaan barri sana fayyaasa mutut gooneef hin beektaa waan akka 7-8tiin. Akkuma meetti nama baay'ee dhufa ture. Namoota baay'ee dhufan kanaanati farankaa buusaa jettaa jedhan. Ka'een ganama ciree barbaadduun jedhaan IMX-dhaan jedhaan. Baataaf dubbata. Torbeetiin 2 fayyim. Yuunivarsiitiin deemta ta'e sin fuudhuu dafee hin barbaadda addaa kan biraan itti mee. Mana fincaanii keessa taa'ee nama boo'ee beekuudhaan mana fincaanii fa'aa keessatti nama kadhateedha. Inni kun karaarra makiinaa nama 10 wayii fuudhee karaa walakkaatti gigir godhee dhaabee wal qabanna buuneedhaan. Sirba tiraakii tokko faa 2 faa baastanii dhuftaniitu ta'e hin jedhamu. Ani amma dhugaama sitti hiriyaa dhugaa tokko hin qaban. Hiriyaa masirrii tokko hin qaban. Harka fuunee akkam jirtu kabajamtoota daawwattoota Buddusee TV. Egaa torbeedhaan keessummaa haaraa nama haaraa qabannee isinii dhufna. Namoota nuuf innee dhufnu immoo baay'een keessan jaallachaa jirtu. Jabaadhu itti fufii koomantiin keessan baay'ee nu jajjabeessa. Kanneen yeroo nu argitan yaada nuuf laattan akkuma kanammoo nu jajjabeessitan bilbiltanii yaada qabdan nu qoodan hunduma keessan galateeffachuun barbaada. Ammayyuu akka nu jajjabeessitan akka nu barreessitan keessummaa isiniif dhiyeessuu qabnu akka nuuf qoodan adaraa isiniin jenna. Kanarraa kanaaf immoo kanneen oomisha qabdan tajaajila garaagaraa qabdan asirratti beeksifachuu barbaadan immoo kotta beeksisa keessa tajaajila keessanis beeksifadha nuunis immoo nu tumsaa isiniin jenna. Kanarratti nu tumsuu nu jajjabeessuu kanneen barbaadaniifis bilbilli keenya iskiriinii irra jira. Nu bilbila. Warri sabiskiraayibii tuun godhanii ilaaltan immoo egaa isin haa gaafatu. Sabiskiraayibii godhaa waan baay'ee isin hin miidhu nu fayyadaa. Takkaamatti buutuu isiniin jedheera yeroo baay'ee isinitti meera inni kun namoota baay'ee fayyada. Kanneen sabiskiraayibii gochaa jirtan sheerii gochaa jirtan immoo isin galateeffachuu barbaadna. Buddusee TV'n baay'ee guddachaa jira. Baay'ee namoota baay'ee bira gahaa jira eebbifamaan isiniin jedha. Egaa har'as akkuma yeroo kaanii nama jabaa tokko nama baay'een keessan beektan nama suurri isaa mana keessan jiru viidiyoon isaa mana keessan jiru sagaleen isaa gola keessan jiru waltajjii baay'ee irratti faarfannaa isaa faarfattan ittiin wal fuutan ijjistanii ittiin waaqeffattan. Faarfataa Daagama Ayyaanaa wajjinan jira. Faarfataa Daagama Ayyaanaa kun eenyu yoo jettanii kunoo isa kana. Baga nagaan dhuftee Daagishaa. Baga nagaan nutti gammadu. Isin siiniin jedhu gaa siinii. Siima jedhu. Siima natti tola. Garuu immoo bubbuleera Daagim kunoo maan jedhu ijoollee fakkaata malee siin jedhu ijoollee. Jedhani. Warri akka hiriyoonni kee yaada isaan fa'a. Nu hangafannee jedhu maayini dhugumaa. Isaanumatu gaafannee wayyaadatti fakkaata. Akkasiin maqaa si balleessu. Jechuun waggaa dheeraadha erga tajaajila jalqabdee atis. Waaqaa fagalatu eeyyee. Bubbulteetta gara waggaa 20 keessa galaa'eera. Tootaalee kwaarimatti dabalamuu ka'ee gara 20ti malee. Of sooloo ta'ee faarfachuu jalqabuun koo gara waggaa 10-12ti. Sooloo taatee ba'uun kee. Kwaayiriima keessa tajaajiluma waan jedhamaniin maqaa dhaamuu keefaatti dabalaniitu fakkaata isaanii. Akkamimee gara kwaayiriitti dhufanii kwaayirii keessa nama baay'eetu dhufee gala. Namni baay'een faarfannaan dandeessu iyyuu jedhama. Faarfannaan kee bareedu iyyuu jedhama. Cabsanii immoo gara tajaajila faarfannaatti jallachuun akkami? Bareedaadha. Hunda dura carraa kana naaf laattee gara Buddusee miidiyaatti naaf feeruu keetii fi guddaa galatoominsiin jedha. Asumaan immoo dhaggeeffattootaa fi daawwattoota Buddusee miidiyaa waaqayyo isaan eebbisuun jedha. Kwaariirraa gara soolootti dhufuun waaqaaf galatu baay'ee bareedaadha. Yeroo darbe gaaffiin kun bakka dhaqutti numa naa ka'a. Naaf ka'ee ture yeroo darbee siin jechuuf hin jedhe. Kwaariin bakka itti qaramtee baatudha. Namoonni sooloo ta'an hundinuu qaxxitaama sooloo hin taane dhaqane. Maaliif kwaariin lafatti
kadhannaa barruudha. Lafatti faarfannaa hojjechuu bartuudha. Faarfannaan saansoordii kan jedhamu jira. Saansoordii komitee warri jedhaman nama 5-7 jira. Faarfannaa gaafa barreessitu jettee makwaariitti geessita miti. Atta'een ilaalamaa. Hiriiriin jiru mana dha'uunsaa maaloonsaa ergaansaa ilaalamee ergi kana hundumaa keessa darbeetu gara kwaariitti dhaqee shaakalaaf dhiyaata. Kanaaf achi keessatti guddattee as dhufuu keetti baay'ee gammada. Baay'een gammadaan qabootti. Faarfataadha itti yoom simattee of simatte mee? Faarfataadha egaa jalqaba kwaariitti galeen of simadde. Gaafuma sana. Kanaaf sooloo ta'uu nan danda'a. Sababiinsa callinnee miti yeroo sana hin baratta. Almost waggaa tokko fa'aa baratta barumsa tajaajilaayyuu. Barumsa tajaajilaa. Waggaa tokko fa'aa baratta. Qoosaamatti sin dabarsan waldaan waaqayyo isaan eebbisu. Baay'ee waldaan keessatti guddaddes. Baay'ee nu barsiisuudhaan barumsa adda addaa wangeelaawotii paasterootii koorsii adda addaa nu kennuun calalamee akka tajaajila keenyatti guddannuuf godhanii yeroo sana amma kwaariitti darbuudhaa fi gamme akka ammaa kanatu hin ta'in hin qoramta. Si qoru ta'anii nama 30 nama 40 kana qoru qoramtee yoo ulaagaa guuttee akkuma yuunivarsiitii yeroo barattu gireediin A, B, C jedhee kennamu kanatu gireediin C kenname kanatti dabarta turte. Bara keessa? 2000 fi barri keenya yeroo jedhamu gabaayee miti 90 wayii keessaa 98 qoratta. Bara 2000 keessa irraa? 98. Jedha fingototiin ijoolleen sosokkeera. Inni kan biraan baay'ee makanii si dinqisiifatan namoonni gara Gujii kana gara Booranaa kanatti baay'ee beekama faarfataa daagim jedhanii dubbatu. Dhugumadhaan baay'ee deddeebita gara sana. Nan deddeebi'a. Kennaani kennaa waaquma sii kenna. Waaquma sii kenna. Dhuguman jaalladhaan gara sana maajooritti tajaajila koos nan ba'a yeroo baay'ee achirra nan deema. Sababiin gara sanarra jaallatamee fi faarfannaa tokkonnaaf kennamee ture dura. Yeedaloo faarfannaa gara sanaa wayitiin hojjette. Aboo yeessoon waaqeffamaa ture. Gaafan isa baasu namoonni baay'een kan qoodhan senne. Kan faarfataa waariyoo jechaa turani. Waariyoon immoo yeroo sana nageeshoo irraa mo'aa keessaa hojjeta. Waariyoon dhuguma na gargaareera faarfannaa sana. Waariyoon keessara daagiin keessara daawit booruu jira. Ijoollee magara sanaati. Innaan inni immoo na waame faarfannaan kun kan koomiti nan gargaare malee kunooti namni waaqayyo faarfannicha kennee fi hidhee miidiyaa irratti arginu dubbatee booda namoonni na baransiin jechuuf hin jedhe. Kanaaf naannoo sanatti baay'ee si jaallatu dhuguma faarfannaan sunis immoo baay'ee si beeksisee. Inni kan biraannati faarfannoota kee faarfannaa baay'eetu jira. Faarfannaa kee yeroo baay'ee yaadatamu keessa faarfannaa cidhaati. Sana nu yaadachiiftame akkatti carraatti hojjette. Akkuma tasaatee faarfannichi lafa cidhaatti booldi ta'e malee faarfannichi kompiliitili kan cidhaa miti. Lafa cidhaatti baay'ee ho'aa. Booldi ta'ee beekame malee goota koo nan faarsa yeroo jedhamu faarfannaa Enook Joorjii faajuu walitti waan dhufuufi kanaaf namni itti dabalee faarfachuuf iskeeliin isaa tokko waan ta'eef. Riitmiin isaa iskeeliin isaa wal fakkaata. Tokko waan ta'eefitu ammaan koo aboo yesoon waaqeffamadha. Goota koo nan faarsa maqaa kee goota ija biddaa nan faarsa maqaa kee mo'aa koo nan faarsa maqaa keedha. Kanaaf riitmii isaatu gaafa walitti dhufu lafa cidhaatti immoo yeroo baay'ee dhugumattiin baay'ee waaqayyoo nu gargaaree ittiin cidha baay'ee dhaqeera. Garuu cidha baay'ee dhattatis cidha baay'ee faarsa. Cidha baay'ee namoonni sun hundinuyyuu maajooritiin isaanii immoo ala jiru. Qabu deema yaada nama baay'inaa bilbila qabu. Nama baay'ee bira jira. Faarfannaan kun immoo 2010 gadhiifame 2008 gadhiifame albeemiinsa. Isa dura garuu faarfadheeraatu gara istuudiyootti dhufine kanaaf faarfannaan sun akkasitti bayeesiin jechuuf hin jedha. Faarfannaa qeenxee kophaatti hojjette meeqa qabdame kan yaadattu? Faarfannaa qeenxee dhalachuun kee jireenyaa. Dhalachuun kee jireenyaa lakkii miitiin badiisaa siin qabaannee tadeemnaa gooftaa siitoo jaalala kan jedhu yeroo kirismas yeroo baay'ee yaadatama. Even miidiyaa baay'ee irratti illee kiliippiin isaan hojjetamin kiliippii isaa hojjedhe yeroo oodiyoon isaa darbaa ture badiisa lubbuu caba lafee na oolchite kan keessafuu kan jedhus singiliidha. Oolmaa waaqayyoo kana anoo dubbadhee hin fitu kan jedhu innis singiliidha. Ati gammadi uumama harka uumaa ati gammadi sanyiin ilma namaa ati kennami ati gammadi uumama harka uumaa ati gammadi sanyiin ilma namaa ati gammadi
mootiin dhalateera. Masiin biyya lafaadha. Faayisaan biyya lafaadha. Innis singiliidha. Yaadachuu maaliin jedhee. Baay'eedha. Gara 5-7-8 ta'u. Egaa isaan kun hundumtuu yeroo garaagaraatti amma faarfannaa keenteen baay'ee barame namoonni amma albama isa guddaa gadhiisanitti baay'ee gadhiisu. Isa kamtu caalaa jaallatamee si beeksise garuu keessumaa Abboo Yesoon waaqeffamaanii? Abboon Yesoon waaqeffamaadha. Goota koo nan faarsa maqaa keenis baay'ee jaallatama. Isa kamturra caalaa saba biratti si beeksise? Kan saba biratti na beeksise jalqaba namni kan ittiin na bare dhalachuun kee jireenyaadha. Urjii lakkooftoonni suni baabiftuu ba'aneetu Yerusaalemiin dhufanii mandara Beetlehem kutaa biyya Yihudaatti mootiin dhalatee jira minsa gannaaf jedhanii soonaanis gammadanii gadi isaaf qooma'aneetu warqee fitaanaaf kumbii marka fuudhaa kennanii gara biyya isaaniittis nagaadhaan godaananii dheetu dhalachuun kee jireenyaaf kuni yuunivarsiitota Itoophiyaa keessa jiran keessaa dhugaamasitti galgala tokkorraa yeroo faarfannaan kun gadhiifame atleast kirismasii warra ayyaaneffatan keeroottiin kan hojjetan maal jedhan galgala tokkorra na yaadadha yuunivarsiitii gara ijoollee yuunivarsiitii adda addaarraa gara yuunivarsiitii 12 keessaa naa bilbilameera. Kan yaadadhu siin jechuudha. Iddoo garaagaraatti baay'ee beekamee jechuudha. Baay'ee bakka ittiin hojjetan. Samalee yeedaloonsaas immoo kan qalbii namaa keessa jiru wanta beekamaa wanta baramaa tokko. Sirrii baay'iliidhuma waan ta'eef waan baay'ilii irra jiru kanarraa isa booda gooti koo dhufe goota koo Abboo Yesoon waaqeffamaan gaafa dhufu waldaa adda addaattis kallattii adda addaatiin inni immoo booldi ta'ee ba'e jechuudha. Inni guddaan isarraan ka'e jechuudha. Inni immoo isaa booddee oole. Isarraan tajaajilli koos waaqayyoof galatu kallattii adda addaatiin. Even Jooshuwaa ministirii duukaa gara waggaa 8-9 ol deemeera. Mucaan achirraa hojjetu Haayiluu jedhama. Gaafa na argu faarfannaa kanatuun faarfadhu na arge. Faarfannaa kanatuun faarfadhu gaafa na argu bilbila koo fudhatee deeme isa booda 2008-9 gara jalqabaatii ka'ee waggaa dheeraadhaaf ol duukaa deemaa turre siin jechuuf hin jedhe. Isaa wajjin Haayiluun beeka. Gara booddeettis isa kanan kaasnaa. Albamoo meeqa hojjette egaa waggoota 10 darban kana keessatti albama 3 natti fakkaata. Albeema 2. Albeema 2. Albeema 2 tiraakii 6 natti fakkaata. Gara kanaadha. Isayyuu yeroo dheeraa booddee immoo deebitee hojjette dhiyoo kana miti albamaa lammaffaa kee. Albeema lammaffaa koo jimma tokko dura ture. Ji'a tokko duran gadhiisee albeema lammaffaa koo garaagarummaa waggaa 10tti. Garaagarummaa waggaa 10tti albeemni koo lammaffaa ni gadhiifame. Albama isa jalqabaa almost gara birrii 30 gadiin akka tifitti hin naqee. Mitiire? Bara sana. Sirriidha. Birrii 30 gadiin waraabbiinsaa waraabamee miiksii ta'ee sagalee hundumtuu galee dhume. Mee yeroo sana yaadadhume akkam ture inni yeroo sana? Yeroon sun egaa yeroo addaa ture kaa yeroo sana amma akkuma kana birriitis hin argamula. Birrii 30 ta'eyyuu malee 30 sana argachuun immoo baay'ee bu'aa baay'ee qaba. Sababiin isaa hin barannaa. Tajaajila yoo deemtes akka ammaa kana miti. Tiraanspoortii tajaajila irraa argattu iyyuu birrii anamma fakkeenyaaf waan baradhuuf as Dambalii Adimaas Yuunivarsiitiitti baradhe. Adimaas Kolleejii jedhama yommus tuma barachaa yeroo Adimaas Yuunivarsiitii achitti baradhe dhugaa asitti bu'ee jechuudha. Birrii 50 yeroo sana baay'ee guddaadha. Baay'ee guddaadha. 2002 wayii keessa iyyuu jechuudha siifin jedhe. Kanaaf birrii yeroo sana hin argamu. Birriin isaa hin argamneef istuudiyoo yeroo sana hojjechuun in ulfaata. Birriin isaa hin argamu. Birriin isaa gadi bu'uyyuu malee yeroo sana amma garuu kallattii adda addaan namni qarshii waan argatuuf amma immoo baay'ee ol ka'ee istuudiyoonis immoo baay'eedha waaqaaf galatu. Jechuun amma albama isa lammaffaa kana gateetiin hojjette amma meeqaa ta'ame amma meeqaa fixxe? Dhugaa maasuuf baay'een itti baase. Albama isa lammaffaa kana amma namni isa istuudiyoo qofaa laala yeroo sagantaa kana faarfannaan siluma yoo eebbifamee nuuf kenname ani eebbifna yeroo inni waan biraadhaaf miti. Dhoksaa biraa hin qabu baasii achitti baasnu sana tarii amma tokko deeffachuudhumaaf namarraa fuutee hojjechuu dandeessaa. Ispoonsara dhabuu dandeessaa. Kanaaf faarfannaa yeroo piroograamii qopheessine faarfannaa sana dhalootaaf gadi yaasnutti yeroo baay'ee namoonni koomentii jalatti faarfannaan eebbifamaadha faarfannaa eebbisna maaloodha maaliif jettu jedhama. Dhuguma faarfannaan eebbifamaadha akkasumattuu nama eebbisa. Faarfannaa dhaggeeffattee guyyaa guutuu gaafa eebbifamaa ooltu jira. Garuu baasii achitti baasnu sana hin kaamii biraa waan hin qabneef deebisnee immoo saba keenyuma kanatti gadi buufnee isaan waan nuu kennan immoo ittiin immoo istuudiyoo sana hin tinenna almost hanga 700
Olin baase isa kana. Of qabaa isayyuu. Baay'ee fagoodha. Of qabaa isayyuu yeroo isin jiru intiniin meeqa jiru. Targeetii istuudiyoo duwwaatti miti gaa dhimmuma faarfannaa kanaa wal ilaallatu qabateeti malee. Tasanaa wajjin wal qabateeti malee istuudiyoo qofatti tun ta'in dhimma faarfannaa kanaa wajjin wal qabatu qabateeti. Egaa inni kun hammam wal'aansoo qaba hammam chaalenjii qaba faarfattoota baay'ee si'an ergaan isaan bira jiruuf. Chaalenjii qaba. Chaalenjii guddaa qaba. Dhugaa haasa'uuf chaalenjiin isaa chaalenjii baay'ee guddaadha. Garuu keessatti waaqayyo nama si gargaara. Chaalenjii yoo akkam jiraate iyyuu kan si gargaaru waaqayyoodha. Chaalenjiin kan hafuuraa jira kan foonii jira waan meeqa jira. Jechuun amma fakkeenyaaf kadhattee waaqayyo duratti gadi jettee faarfannaa haaraa mata duree haaraa fudhachuudhaaf inni wanta dhuunfaa keeti. Siif waaqayyo gidduutti hidhatati waaqayyo wajjin qabdudha. Isa sanadhanni. Garumaa inni achi booddee saba biraan gahuudhaaf wal'aansoo jiru sana kaasime. Amma fakkeenyaaf ati faarfannaa tokko fudhattee istuudiyoo nattu waldaatti faarfattamtiire. Simachuu namoota ilaaltamoo ariifattee faarfannaan naa dhufettee fuutee istuudiyoo deemta. Akkasituun ta'in faarfannaati isteejii irratti faarfattu jira. Faarfannaati immoo utuu hin faarfatiin istuudiyoomatti xumurtee ergi bahee dhagahamu jira. Amma tokko kan keessa keetti ilaaluudhaaf sabarratti faarfannaan sun akkam ergaasaa kana hin fudhatamuu jettee dursitee kan faarfattu keessa kee kan guutu jira. Malee dirqama miti hunda isaayyuutu isteejii irratti hin faarfatin nattee faarfattee gadhiisuu hin dandeessa. Inni kun dirqama miti. Dirqama miti jechuun namni simachuunsaa waanuma jiru yoo barteedha malee akka tammeetti. Nan ilaalamman al tokko amma yeroo baay'ee kan Booranaa gaafan hojjedhe siin jedhee amma yeroo darbee albeemii koo aarsaa galataa mata duree jiru sanarratti kiliippii isaa immoo ciincaa galataa jedhee jedhe ciincaattii sana eessatti jettee onaan jettee Moyyaalee istaadiyoomii irratti han jedhe. Silmoo keessa koo jirantiniin sun hojjechaa jira. Mana kutaa boqonnaa isaan nuuf qaban keessa taa'een zirreessee waaree booda faarfadhu waan jedhanii fi ilaaluume yoo hin deema ta'ee mooraalii naa ta'a itti fufeen hojjedha. Buusee ilaaluu keessa deem faarfannaan faarfachaa irra gahan jedhu natti tole. Saba sanarrayyuu sabi sun akkaataan itti harkaa fudhates anas gaafa natti tolu irra gattaa'een ittuu cimsee hojjedheen akka inni bahu godhesiin jechuuf hin jedhu. Egaa utuu waan biraatti hin darbiin jechi ciincaa galataa jettu sun garuu jechi sun namoota biratti immoo akka biraatti hin ilaalamne namoonni baay'een jecha ciincaa jedhu sanaa loqoda naannoo Gujiitti gara Booranaatti jechichi baay'ee simatamaadha. Gara kaanitti immoo keessumaa gara Wallaggaatti gara giddu galeessaa kanatti immoo ciincaa wanti jedhamu tokko wanta akka negatiivitti fudhatamudha. Yaada maalii laatan namoonni meeshaa kana ibsii darbe? Namoota tokko hubachiiseera. Angaruu konseptii faarfannichaa irratti hundaa'ee hojjedhe malee konseptii gara Wallaggaatiif gara Booranaa hidheen hojjenne. Anamma faarfannichi gara Booranaa irratti waan xiyyeeffatuu fi intinii koo aayidiyaa faarfannaa sanaa garuma sana godheen hojjedhe. Garuu ciincaa galataa jechuun aarsaa galataa jechuudha. Baaleef namoota achiis amma barreessaa Abiyaata Kiristaanii kan Yaabelloo Paaster Zamacha jedhamu tokko baay'ee nama gaariidha, nama cimaadha. PhD sana barachaa jiruudha. Nama kanaan illee yeroo baay'ee hin deemna. Nama kanallee istiidiyoo madaqee ergin istiidiyoo kenne gaaffii tokko ka'ee nan gaafadheeran. Gaafadheeran kisaa kanuma sirriidha. Waan dogoggortee hin qabdu. Anis immoo dhuguma dogoggorre. Ciincaa yeroo baay'ee maal lamti waan itti fudhata waan foolii badaa itti fudhata. Akka kanatti fudhata. Ani garuu daayirektii hiikasaa waan badaa itti hin fudhaddoon. Amma fakkeenyaaf yeroo ayyaana dur gaafa qirca fuudhanii yookaan hoolaa qalatanii maal godhu? Foon mukarra kaa'aniitu abidda irratti maal godhu? Ciincessu miti. Ciincaan sun amma gaafa waadamee gaafa dhufu natti ciinca jechuun karaa biraa natti urgaa jechuus hin ta'a. Ajaa'iduu waattis fudhachuun nurra hin jiru. Namoota jechuun namootumti yaada akka sanaatti fudhatan jirudha malee ciincaa jechuun waan urgaa'u tokko waan foolii qabu tokko waan gara funyaan kee dhufu tokko sammuu keetti dubbatu tokko ta'uuma isaati waaqayyoof immoo aarsaa dhiyaatu. Galata dhiyaatu akka kanatti fudhachuu keeti sammata akka gara Booranaa jettee loqoda isaatu jechoota isaatu gara Booranaatti malee faarfannaati guutummaa biyyaaf addunyaaf faarfannaa. Guutummaa biyyaaf hiikasaa almost barreessee peejii koo irrattis kaa'eera.
hiika isaa namoonni achirraa arganii gaggaleeraaf. Namoonni yaada qabdan qooda qabdan gaasa sana adda baafachuu dandeessu. Cuukkoo kana namtee ta'i. Namni rabbi nyaanatti Qileesii fakkaata. cuukkootu si erge barree. Injooy godhi nyaachaa dhugaa sitti tola haasa'ii jedhanii erganii. Thank you naayidii leensiidhaani. Namoonni barbaadanis cuukkoo keessan akkas jettan adaraa isiniin jenna. Waltajjii kanarra namoonni dhufan buddussee isaaniitiin bishaan dhugu. Cuukkoo isaanii immoo injooy godhu. Inni kan biraan sii kaasuu barbaadu ammaa ati faarfannaa eebbisiiftee faarfannaa hojjettee albama hojjettee faarfattoota baay'eetu immoo ergaa of harkaa qaba kan sodaatanii taa'an jiru kan immoo keessa jiran jiru. Akkami sabi keenya amma faarfattoota tumsaa jira hin gargaaraa waldaan kiristaanaa hin gargaarti maal argite ati? Gaaffii kanallee tuna dabartee natti tola ture. Baay'ee waa'ee waldaa irratti haasa'uun baay'ee natti tolu beektaa. Yeroo hin jedhu isuma dheengaddaa irratti waan baay'een argeen albeemii makiyyaa irratti siin jechuuf hin jedhee nama komachuuf itoo hin ta'in wiiknesii waldaan kiristaanaa qabdu baay'een argee siin jechuuf hin jedhe. Amma waldaan keessa jiru waldaa guutuu hongeelaa gafarsaa kellaa waaqayyo isa eebbisu baay'ee na bukkee dhaabachuudhaan akka waldaatti na tumsuudhaan geggeessitooti waldatti riilii as carraa argadhee carraa naaf laatte kanaan buddisee miidiyaa irra taa'ee geggeessitoota waldaa gootii illee teenkii jechuun hin barbaada na bukkee dhaabachuudhaan akka koreetti illee gadi bu'uun koree ta'uudhaan geggeessaa waldaa keetii tokko yeroo dhabuu danda'a koree ta'uudhaan xalaa ammoo waldota jiranitti yaada koo maal yaaddennaan akkasii waldota naannoo kana jiran xalaa garuu waldaa 45 immoo gara 50 xalaa ergine waldaan nu bira dhaabatte waldaan dhuftee jabaadhu naan jette waldaa shammoo jaagamme dhugaama sitti mufaasa'u illee hin barbaanne waldota warra bira dhaabatanii waaqayyo bara isaanii eebbisuun jedha. Warra dhufariina bira dhaabannes maamina bira dhaabattan jedheen komachuuf utuu hin ta'in garuu faarfannaan kan waldaa tokkitti miti. An fakkeenyaaf waldaa guutuu wangeelaa keessan jira. Waldaa guutuu wangeelaa fan faarsamitan. Waldaan lafa kanarra jirtu waldaa Yesuusitti lammaffaa dhalattee hundumaa fan faarfadha miti seetutti eebbifama. Waldaan garuu hin dammaqanii jiran walumaa gala tootaalii dammaqanii jiranii. Kanaaf yeroo sana baay'ee manatti dhaga'ame ture dhugaamsitti muuf. Wantoonni sana irratti baay'ee natti dhaga'ame. Namooti na bira dhaabbatan amma waldooti na bira dhaabbatan bara isaanii eebbisu waaqayyoon jedha. Warri immoo kallattii adda addaatiin faarfattoota jabeessuu irratti faarfattoota bira dhaabanne immoo dhaabbatanii mallee of ilaalan. Faarfannaan ittiin yeroo dabarfachuuf itoo hin ta'in yookaan ittiin piroogiraamii dheereffanne itoo hin ta'in faarfannaan paartii tajaajilaa keessaa tajaajiluma ofii danda'a tokkodha. Inni akka kanaa tariitii waldoonni sagantaa kana dhaggeeffatan gaggeessitoonni sagantaa kana dhaggeeffatanii faarfataa daagiidhaan qabeen kaase malee gara fuulduraatti waltajjiin kun namoota hojii waaqayyoo hojjetan tumsuudhaafidha kan hojii kana hojjetan sappoortii gochuudhaaf. Akkuma amma daagiin jedhee faarfannaan waldaa kiristaanaaf kennama. Waldaa kiristaanaa jechuun guutuu wangeelaa miti, assambilii miti, maqaan Yesuusii miti, waldaama kiristaanaati. Sababiin isaatii hin gadhiiftee hin faarfatinaa jechuun dandeessu sana. Faarfattoota deeggaruu jechuun immoo hojii waaqayyoo hojjechuu jechuudha. Salphama fakkaata yeroo deeggaruu jedhamu. Baay'ooliin naannoo keessan jiran, waldaa keessan keessa jiran akka isaan hojii waaqayyoo kana keessatti hirmaatanii fi deeggaraa jechuuf malee daagii deeggaraa jechuuf. Wanta nu kaasuu barbaannu daagii tumsaa deeggaraa yoo jennes waan badu miti. Garuu inni already hojjetee darbeera gara fuulduraatti siin hojjeta akkuma inni sila jedhe waaqayyo waamicha kenneef itti isa gargaara. Faarfattoota naannoo keessan jiran isin bira jiran hundumti keessan akka gargaartan adaraa isiniin jenna. Erga sanaa booddee wanti wal'aansoo sitti ta'e wanti utuun kana hin goone ta'e akkati jettu tureera argameera. Ergi kamii booda? Erga eebba sanaa booddee jechuudha albama sanaa booddee. Erga eebba sanaa booda wanti itti gaabbee hin jiru. Garuu dhugaa mattaasoo fi naannoon itti godhe sanarra ituun naannoo biraa deemeera ta'e inni jedhu tokko maaliif bu'aa baay'ee jira wantoota sitti hin tolle baay'ee jira wantoota gammachiisan baay'ee jira yerootumti koollee achitti gochuun sirra hin turre gara Finfinneetti dhufuun sirra ture garuu ani immoo itti miidhamee nama biraa foon karaa ta'e natti tola. Maaliif namoonni biraan isarraa baratu waan ta'eef
haalli qilleensaas weezariin ture baay'ee natti tolaan turre qilleensi xiqqoo saganticha haalli ibsaa mana sana kanallee haasa'uu hin barbaanne bargiti. Yoonni kaasuudhaa baate aannan kaasa guyyaa sana akka carraa ta'e waltajjii isaanirra turanii bokka hamaatu roobee namoonni akka barbaadanitti dhufuu hin dandeenye namoonni dhufuudhaaf karaa irratti baay'ee deebi'anii bokkaan sun immoo sa'aatii dheeraa roobee sun baay'ee nu jeeqee isa kana malee ibsaan hin badee ibsaan hin jiru ture. Jenereetariin ture humni isaa baay'ee dadhabaa ture. Kanaafi guyyaan sun dhugaa guyyaa baay'ee nama akka kee jeequ ture. Maaliif yoo dubbannee dabarree wayyaa. Wanta ta'ee darbe sababa ta'eef har'a sanarra dabartee waaqayyoon tajaajilaa jirta. Waldaa kiristiyaanaa tajaajilaa jirta. Qorumsa jireenya kee keessatti si mudate keessaa inni kun isa tokko. An kanan siin jechuu barbaade sana booddee dabartee waaqayyoon tajaajilaa jirta. Tajaajilaan jira. Ani dhugaa masitti muuf galgala gaafa sanaa maatii turte. Qoromsi ture. Qoromsa addaa ture. Qoramuutti immoo nan gammadan. Maaliif faarfannaa albeemii tokkoffaa keessa jira abdiin kutatiin yaada kee hin facaasanii amma yoomiitti jettee karaan ilaalinee jedhee obsumaan eeggadhu waaqa kee waan jiru hojjedheen ture. Baay'ee manatti dhaga'ame. Namoonni illee kabajaan waan madde dhoqqeedha maalitu hin jedhin dhufanii ibsaan hin badee waan tokko tokkoon ta'ee namoonni warri kaan immoo gidduutti bokkaan addana jalaa kutee inuman xiqqoo istireesii ma ture sammuun koo jeeqamaa ma wayii ture achi garuu gaafan galu galgala sanaa keessuma kootti dhaggeeffadheen waaqayyo wanta kana gaarummaa maaf godhe miti anatu aaree waa dubbadhe dhugaa masitti immoo haadha manaa akkasuma waaqayyo ishee eebbisu mucaa tokkotu konkolaataa dhaabee dhoqqeedhas ijoollee qabadhu galedhee konkolaatattii natti laadnennaan konkolaatattii keessa lixeen aariidhaan konkolaatattii baaseen jecha tokkoon jedhe beektaa sirbituun biyya lafaa tokkoyyuu tiraakii tokko baasteetu waan meeqatti milkoofte hankeenya kun bakka barabaraan chaalenjiirumaa jedhee gaafan ofitti taasee gungumuu jalqabaati manaa koo akkan jajjabaadhu wanta cimaa tokko jette gaasiin jettu narra caaltee argamte beektaa jecha siin jette sun immoo dhaqeenti needhee keessa kootti dafee deebi'ee waaqayyoon galateeffachuu qabe maaliifan siin jedhe nama guddaa numan jennu maqaasaan na osirratti nama guddaa baay'ee sagantaa korratti illee namoota gurguddaa akkasaan dhufanii taa'aa jiraniif hin baay'eetti godheen ture hin mijanneefi. Ergasii immoo biirootti na waamanii turanii biiroollee si'a 2-3 naqee dhabee yeroo naqee kanaan nama kana waan biraa kadhachuuf itoo hin tarin hojii manni keessa ture thank you itti nama guddaadha nama nuyi qabnuudha jedheen giiftiillee fuudheef hin naqeen dhugaa masitti muufi giiftiillee fuudheef hin naqee namni sun yeroo biraa dhaqee balbalarra gahuu koo gaafa baru garuu itti manii balbaluu bisi barbaada gaa jedhaniin amman dhufuu jedhe bakka si arguun barbaanne naan ergina arguun barbaanne jedheen dhiisee gale siin jechuuf hin jedhee. Wammee kan na mudatee mudannoo sana asitti naasoo waan baay'een na mudate dhugaa masitti muuf baay'ee qorameerasi dhibbadheerasi aareerasi boo'eerasi even bakka waan baay'ee yeroon siin jiru faarfannaa mallee bakka maaliyoo maantiniiran kana malee hin jiraatamu waan jedhu jira mitiira ati waan tokko hojjettee biddeen tokko qopheessitee maal jettee keessummaan mana kee gaafa dhufu bishaan buustee fi nyaadhu gaafattee keessummaan sun immoo wanti itti qopheessiteetti kooru sitti tola? Haaliif namichi kun maal ta'e maaliif nyaachuu didaan akka kanatti dadhabee maal jedhee an faarfannaa kanaa xiqqaatu waggaa meeqatti dadhabee qopheesseen waaqayyo naaf kennee faarfannaan cal jettee barreessitee fidda miti istuudiyoo kadhata qabaa soomsalootii qabaa maal qabaa fidee asuma keessaallee namumti dhaqee sheeriin goone namumti sabiskiraabiin goone faarfannaa koo malittee dhaggeeffattee ta'uu ta'e dhugaa masitti muuf faarfannaa baay'ee babbareedaadha garuu waan meeqa taajjabeen dhiisee. Ituu beennu ittidhanii adurree ta'e sareen beeku maaloo wajjin jetteedhan. Egaa daagii koo amma wanta baay'ee gadi linne akka kaasnu akka itti bubbuunu akka waan baay'ee jennu hin barbaadan garumaa inni hojii waaqayyoo hojjettati. Utuuti dhimma biraatti maqaa waamamtu dhageenye hin beeknu. Waltajjii waaqayyoo irra jirtaati mana waaqayyoo keessa jirtaati. Namoonni immoo maalitti akkati jirtu baruu qabu. Dhufuu qaba. Waan dhokataa miti waan darreerra jiru gadi ta'ee fi eenyuun qabnaa fakkeenya faarfataa eenyuun qabna yoo jedhame namoota lakkaa'aman keessaa tokkodhaati. Hamma irraatti immoo dhugaa dubbachuudhaa fi disipiliinii ati qabdu tajaajila keessatti amala ati qabdu maatii keetiif gatii ati kaffaltu waan ati hojjettu hundumtu daagiin iddoo akkasii jira kana godha faayidaa kana barbaada toora kanarra jira waldaa akkasii arrabsiisa waan jedhamu dhaga'een beekan
Amala sana qabda? Hin qabu. Ija guuttee afaan guuttee amma yeroo waldaa koo itti dubbattu dhaabbataadhaati iddoo qabda jechuudha. Waldaa keessa dhaabbattee tajaajiltu qabda. Namoota si hoogganan qabda. Namoota yoo si dheekkaman dhageessu qabda. Toora qabda. Isa kana immoo namoonni sagantaa kana dhaga'an faarfannaa kee beekan faarfannoota sila jenne kaasne beekanii akkamitti akkasiin goone nuun dhageenye maaliin goone jechuu danda'u boriftaan. Sigalee ramdee amma namni tokko dhuunfaamatti dhiphatee of cuunfee fixa. Akkasti baasnee gaafa haasuuf noo. Sigalee ramdee ani hin dhageenye jechuu danda'a namni. Inni suni arguun hin barbaadu dhiwaa jira isaa cufatee deeme. Sigalee kan si arguu barbaadu tokko immoo hin beeknu asirraa yoona kana. Beekna? Kanneen faarfattoota deeggaruu barbaadan immoo si jaallatan immoo jiraachuu danda'u asirraan. Kanaaf albama lakkoofsa lammaffaa yeroo darbee Daagiin eebbise xinnoo milkaa'an turre dhugaa dubbachuudhaa fi akka nama jedhe ibsaanii bokkaanii namoonni baay'een argamuu dhiisuunii iddoonsaa wantoota baay'ee sababa baay'eetu ture. Garuu Daagiin utuu inni dhiisee sirba dhaquun agarre nuun. Utuu inni dhiisee booddeetti deebi'ee akkamitti Waaqayyoon tajaajila jedhuun dhiisne ergasiis Waaqayyoon faarfattaa tajaajilaa jira. Kanaafiyyuu boriftaan Daagii duwwaa miti faarfattoonni nutumsaa yoo isaan jedhanii gara keessan dhufanii yoo isin gaafatanii yoo tumsuudhaa baattan illee amma kanarra hin jira si gargaaruu hin danda'u Waaqayyo si haa eebbisu jedhanii yoo si geggeessan amma hin ga'u? Hin ga'u? Hin ga'a. Namoonni miti Waaqayyo horii isinitti kenne horii isin harka jiru kan keessan miti Waaqayyotu isinitti kenne malee gaafa isin diddan immoo isin harkaa fuudhee iddoo biraa iddoo geessu beeka Waaqayyo. Kun immoo wanta nuun arginedha arginudhas Waaqayyo garuu si gargaaruusaa fuula ifaansi ilaaluusaa har'as maqaa isaatiin si waamuusaa itti fufa. Kanaaf jabaadhu siin jechuun barbaada. Gargaaramuudhuma keessan yaada kana kaase malee namoonni baay'ee sabi kun gargaaree jireenyatti godhee manatti ijaaree tajaajilaa jiran immoo akka jiran dirreerra jiramtire. Faarfattoonni baay'een jireenyi isaanii immoo toora qabataa jira. Waaqayyo isaan gargaaraa jira isaaniif immoo baay'ee gammanna baay'ee galateeffannaa warra irraanfatames warra haalonni milkoofnes gargaaraatii bira dhaabadhaa. Karaa itti faarfattoonni gargaaraman har'a inni tokko kana jechuun barbaada. Inni kan biraan asumaananii kaasee darbuu barbaadu yuutuubiin Daagii akka warra kaanii abshaalomee inni yeroo dheeraa dura hin banne. Waan baay'ee achirratti hin hojjenne faarfannoota sila jedhee mataasaa chaanaalii kan biraa irratti fe'amaa ture. Faarfattoonni isaa isatu faarfata chaanaalii kan biraatu ittiin guddachaa ture. Kanaaf yuutuubii isaa Daagim Ayyaanaa Official jettanii yoo galtanii jira viidiyoon isaa faarfannaan isaa gatii ta'ee fi adaraa keessan sabiskiraayibii godhaa tumsaa gargaaraa yoo waan kan biraa dhaggeessan faarfannaa kuu kana namni dhaggeeffatee jaallate jedhee akka inni jajjabaatuu fi koomentii barreessaa fi si jaallanna jedhanii achirra dhaqaatii kanumaan isiniin jechuu barbaada. Egaa waan biraatti hin darbame inni kan biraan Daagiin akkuma sila jetteettu Jooshuwaa ministirii wajjin gara waggaa 8-9 dhaabbilee kan biraa wajjinis Oromiyaa keessa baay'ee deemtanii tajaajiltanii. Akkami faranjoota wajjin deemuun waa'ee isaan mukaasi. Mudannoo baay'ee qabda deeman yaada. Jechuun rakkoo afaanii kana yoo ati qabaachuudhaa baatte yeroo hiikamu fa'aa siigalee saba kun faranjii margee waltajjiin kun akkam fa'aa ture waa yaadattu. Dhugaa baasoo faranjii wajjin gaafa deemtu sitti tola tajaajiluun iyyuu maaliif waan hundumaa seeftii keessi eegu waan kofalchiiste nama maqaa isaa deemuun barbaadnetu ingilifa wayitu faranjiitaa ingilifa wayii faranjiitaa saabeetta canqaa lama jedhamu turre 2009 fakkaata 2009 yeroo faarfattu edeenine abbaasaa maqaan yeroo faarfattu gaafa taaltu taalchi kee kunii jedheetu sirbitoota faranjootaa warri durii wayii keessaa maqaa fuudhe abaluun itti fakkaachuu dhattaa jedheen. Isa booddee namichi sun ingiliffaan deebise maal naan jedhee naan inni yeroo faarfattu akkasiin jedhee naan qaxxitaasumaa fuudhee I love you jedheen. I love you gaafa na what it does me jedheen beektaa. Namichi akka jedhu kun Ingiliziidhaa dhufe biyya Ameerikaadhaa dhufe. Isaan woordiin gaa Ingiliffii intarneetii. Naan na'ee hin fiige faranjiin sun maal ta'e naan akkasiin jedhamu jedhee inni hiike afaan hiiku sun. Faranjiidhaan akkasiin. Lakkii gurbichaan akkasiin jedhamu kanaaf si baqatee jedheen maaliif jedheen I like you jedhamaadha jenni. Naan ta'udha.
Amma achii gallu mucaa sana kanaan akka jechaa turre karaan nuu salphatee akkas jechaa ni dhufne akkasitti. Qoosaa waan baay'ee dabarsan. Nyaata ajajachuu faarratti ilaalaa garuu isiniif wal duukaa qophaa'aa miti iddoo tokko tokkotti. Mudannoon addaa jira nyaata wajjin faranjoota kana waa mudatee faan beeku. Jechuun rakkiseenii fa'aa ta'uuf. Ani nyaata asuma giincii keessaa boonii kan jedhamtu deemnee giincii bubbulla turre. Deemne kamisarraa kaanee. Dhufneetu hoteela bullo sanaa shiroo nyaanne. Galgala shiroof paastaa wayii jira soomii wayii keessaa. Shiroo kanatu nuti tollaa walitti nammine shiroo kana nyaanna. Faranjiin taa'aa jaluu dhufe sun immoo ilaalee waan isaan ta'edhe isuma si nyaattan nyaadha malee nyaate. Gaafa si nyaatee boromti isaa makiinaa gaafannee deemnaa gaafa rannu lafa ta'e sana meedaa wayii dhaba wantinii keessatti. Hin jiru manni fincaane. Baarsaa fi fa'i. Isa baadhee shiroo kana waan nyaateef namichi jeeqameera beektaa. Ituma lallabaa yeroo isa tokko waamee kaam jedhee fuudhee waamee itti kennee caakkaatti fiige. Inni sunis ituu lallabu kana narra to'ailuu farra dhageessire. Inni sunis ituu lallabu itti dhufe. Inni immoo waamee paasterii biraa tokko jira paasteriin wajjin deeman asuma keessa isatti kenne lamman isaanii caakkaatti kutanii guyyaa lama akkasitti rakkachaa turaniitu gooftaan nu gargaare sin jechuun jedhe. Isin bashannantu isa kanatti. Inni kan biraan egaa namoonni beektan irraan isinitti hima mucaa booleeti. Yeroo dheeraa warra boolee keessa bashaa'aa turan keessaati. Har'a maatii godhatanii jireenyi achi fagaatan malee warra araadaadha isaanii. Boolee naannoo Dambal akkam ture jireenyi naannoo sanaa? Jireenyi naannoo sanaa adda ture. Dhugaa maasuuf laafiin iddoo sanaa namoonni naannoo sana turre dinqaadha. Dinqaa kakuu baantii jechuudha. Yaada saadaa tola waaqii daawwiti lammii faa kanaa. Nuun qabatee immoo baay'ate nama baay'ee dhufaa. Naannoo sana kan turre laayivii dhugaa masitti laayivii bareedaa. Bara afaan Oromoo sodaatamu afaan Oromootiin kaaffee keessatti eessattis kan haasaa deemu nuyi isin jechuuf. Jeeqaa deemtuudha naannoo. Karaarra halkan sa'aatii 7-6 kuwaasii ilaallee gaafa gallu namni tuntunee akkasumatti bakka baramne. Kolfi daawwiti lammii immoo mandara jeeqaa deema. Mandara jeeqaa deema. Toleen garuu naara yeroo tokko. Toleen in taphata. Qoosaa gar malee hin danda'u. Qoosaa gar malee hin danda'u. Ani achitti yeroo sana baataaf dubbataan jedhamu kana kiiloo birii 25 meeqaan bitta. Jambal naannoo masqal filaaworii achi dhufte guyyaa tokko gaheeraa micaa jedhamu gaheeraa jechuun gaheeraa of gaachuu waldaa burqaa roobootirra tajaajilaa ture. Amma waldaa guutuu wangeelaa jira gara Buraayyuu mucaa mana nyaataa qaba mucaa cimaadha. Muluqaan faarfataa wajjin dhufanii hojjetanii mahedhaniitu nyaannee galgala namni hin jiru yaada safan tajaajila jiru. Lassaan barri sana fayyaa isaa matutti gooneef hin dhabeetta waan akka 7-8tiin. Gaafa inni halkan saayii 3 booda maaltu shaayii danfisa shaayii danfifachuuf daayijesta ta'u jedhaniitu namni danfisu dhabame. Innaan kaaffee dhannee barbaadannee dafee immoo hin cufamu. Manaa danfisuu irratti? Dhannee kaaffee barbaadannee dhunnee dhufnaa jedhan. Innaan itti deemu gaheeraan kuni birriin harkaa bu'e birrii 90 kiisii isaa keessaa bu'e. Gajjadii fuudhii naa kennee hin kennuun jedheen maaliif ati gajjettee hin fuutuun jedheen gannan mayyoon gajjedhee. Baay'ee nyaateera. Yoo gajjadee gannan madeetu birrii sana achitti dhiisee sookee hin kalladha. Gajjechuun adda jechuudha. Kanaaf gaabiin achi ture. Bara sanaa akkuma ammeetti nama baay'ee dhufa ture. Namoota baay'ee dhufan kanaan ati farankaa buusaa jettaa jedhani. Sitti beellaa ta'e. Albii dhufee yoo si wajjin nyaate keessummaa dhufe garuu atis farankaa buusii jettadha dhibee yaadadhu isa kana. Ani bargiti nan baradha. Birriin argaddoon. Birrii waa hin argannee fi gaafa sana yeroo sana darbeen namni gaafa na ergatu fa'aa markaatoo nan naqaa. Waama tokkoon bitaa fi birrii 200 naa kennu. Iddoo adda addaa naqaa waama xixiqqoo godhee fi birrii 200 naa ergu. Kaamii biraan qabuun. Yaada isaa tajaajila dhaqaa yaada isaan birrii qaba. Muluqaan innatti birrii qabdi. Guutuufaa waltajjiin banaadha birrii qabuun argatu. Qabu isaan. Maal gochuu barbaadu? Gurmeessaan isin dhufa.
tajaajila dhaqanii yeroo birrittiin harkaa akka haphachuu taatutu dhufu malee akka birritti fudhatanii dhufan. Nu biran dhufan. Innaan guyyaa tokko seera wayiin tumeen jedheen maanneedhaan namni tajaajila dhaqee dhufe dafinoo galmas haa ta'u galgalas haa ta'u guyyaa laaqanaa sadeedhaan affeeraan misaa ta'e misaa irbaata ta'e irbaata namni dhaqee dhufu biricha keessaa toledhamee walii galame. Kan biraa immoo namni ciree nyaachuun nama 7 6 bula gaamana tokko keessa 7 8 faataane bulle. Ka'een ganama ciree barbaadduun jedhaan IMX-dhaan jedhaan. Cireen gosa akkasii birreen mana fixa. Cireen gosa akkasii birreen mana fixa. Cireen gosa akkasii birreen mana fixa ga'an jedhu isa gosa akkasii jedhanii filatu. Nama sanaan sheer godha. Ani hojjechuudhaan hin keessa galan. Ati hojjechuudhaan. Ani na hawwatta'u. Ati na hawwattaatu. Nan hojjedha waan ta'eef anaaf mucaan tokko jira Foodoo kan jedhamu nu hojiidhaan keessa galla. Bakka achirraa immoo kan bunaa nan bisaa fi birrii isaan walitti buusan irraa buna immoo baanee dhunna akkasitti. Faarfataan tokko mugaaf tokko akkasuma horii walitti buusee nyaati har'aa paastaadha jennaan an paastaa nyaadhee dhiisee galee. Sirriidha gaafa kaasaan noomnu namni haaruu danda'a. Dhuguma boolee ingidaa boolee gastaawus kan jettu tokko jirti. Ishee bukkeedhattitu irbaatarra maaltu qophaa'aa jedhamee afur moo 5 taanee dhaabannaa irbaata har'aa kana nyaachuu barbaannee waliin jennee murteessinee hojjenna waan ta'eef kanan ta'u taanaan ani nyaaddu jedhe. Nummoo kana nyaachuu nuyi nama shammoo meeqa nuyi paastaa nyaachuu barbaanne. Namtichi immoo paastaa nyaachuun barbaanne maaliif garaa nan guuttu nan beelaa jechuudha natti fakkaata. Yaadisaa. Isa kee booda. Kana malee hin jijjiirtanii yaada keessan jennaan hin jijjiirru kanuma hojjennaan. Halkan sa'aatii 2tti qabatee taaksii bahee sokke bichi nu bira. Hin sokke. Eewwatu hojjeta sinkiisaa nyaata yaada isaa shirii baay'ee nyaata danda'a. Yaada isaa hundumtuu hojjeta boodana maal ta'e. Dura waa ta'uudhaanitu inni birrii qabus beekaatuma danda'uu dhiisa. Boodana nus argachaa dhufnee walitti waa ta'uun hin dhufe waan ta'eef hundumtu akka hojjetu hundumtuun hojjeta. Murtaa'e nyaata. Kasala qabsiisuudhaan pirefektiin muluqan. Tokkoffaa. Daqiiqaa tokkotti hin fudhatu. Faarfataa muluqan. Kasala qabsiisu daqiiqaa tokkotti hin fudhatu. Dhugaadha. Dhugaa handeenyaadha. Hojii immoo na jala kan dhufu yaada isaadha. Akkasitti si tokkoffaadha. An tokkoffaadha maal beekamaadha. Isaanuu dhugaa bahu. Nyaata qopheessuudha. Yaada isaan akka baay'ee nyaata qopheessuudha geera. Qopheessa baay'ee. Keessumaa ukkaamsaa irratti tokkoffaadha. Nu qopheessa baay'ee. Dhugaa. Okay. Isa amma maqaa dhoofte kanas baay'ee qopheessitanii itti fayyadamtu turtanii jechuudha. Maalo? Baataaf dubbataa. Torbeetiin 2 fayyadamne. Baataaf dubbataa. Sababiin isaa guyyaa guutuu akka waan nyaannee fi ganama waan sirrii tokko nyaanna. Yookaan baataaf dubbataa sana waan nyaanne amma galgalaatti bishaan nu dabe irbaata malee waan sin barbaadu. Waan tokko hin jiru. Waan tokko. Lubbii kanatti nattaa qaaratti nattaa waan ta'eef fuulii mataatee baata mana eessa yoo dhattee galgaluma manatti deebitee wal argita. Akkamii manaa mana hojjettaa garuu ijoollee keef? Kan hojjedha. Amma dhugaa? Darbee. Darbee ma darbee. Wanti inni eesii miti malee kan hojjedha. Darbee ma darbee. Waa'ee jireenyaa haasofnannee makaasnee akkamii garuu tiimiin yeroo sana ture wal agartuu har'a walitti deemtuu wal gaafattuu? Gaa hundumtu mana qabateera waan ta'eef waliin bilbilaa garaan keenya wal bira jira. Garuu akkati jette kana teenyee yeroo fudhannee walii wajjin dhugaa maasoo fi wal argine hin beeknu. Gaafa wal agartan isin keessaa toleetu dafee fuudhe? Nu keessa yaada isaa dursa fuudhe. Yaada isaa fuudhe. Yaada isaa fuudhe achii booddee tolee fuudhe. Toleedha achii daawwiti ilma wal agartu safaruma sanatti malee isin wajjin hin jiraatu. Mana tokko keessa nu wajjin hin teenye. Inni mana tokko keessa isin wajjin hin teenye. Innis dafee fuudhee tumettanii ati samma abbaa ijoollee lamaatti. Haa ta'u dhugaa baay'ee kabaja jaalala tokkummaa waliif yaaduu jiramtiiree waan isin yeroo sana qabdanii har'ayyuu fagoo teessanii yaada walii akkasiin hubattan godha. Gaafa bilbiltan har'ayyuu akkuma durii qoostu. Maatiin keessan namoonni baay'een iyyuu kana baay'ee mahagu namoonni si yaadatanii hinuma jiru jedhetanii isa kana kaasuu barbaade. Har'a tajaajilaan alatti hojii hojjettu qabda? Ammaaf tajaajilaan alatti hojii addaa uummaddeen jiru. Dura keessan ture. Inni egaa yeroo maalli qilleensa jijjiiramaa deemu jijjiirame. Amma garuu tajaajiluma dhiphilli tajaajilumarra hin jiramu. Utuu faayinaansii argattee nama si wajjin hojjetu argattee garuu maal irratti hojjechuu barbaadda?
isa proposal mul'ata baay'een qaba. Haaluma faayinaansii ta'ee denniise malee dhugaa maasoo fi hojiin immoo naa deema ture. Rakkooma faayinaansii ta'eeti malee hojii dhuguma haasa'uu fi nan danda'a. Maaliif kan hin baradhees maarkeet manaajimantiidha. Wantan karoorfadhuu fi yeroo waa hojjechuuf ka'u wantan karoorfadhuu fi wantin ittiin hojjechuuf ka'u sun waliin madaallee yeroo baay'ee feella jalaa ta'a. Amma ergumaan intinee wanuma akkas buutikii kan ijoollee kanallee jaartii godhaa baneera kaapitaala barbaada. Innis ta'uu dideenyaan immoo kan biraatti jijjiireera. Inni immoo lookeeshinii isaatiin taane. Kanuma kana waatti numa bu'aa garuu ittiin baane egaa faayinaansiin argamnaan immoo mul'ata baay'ee jira. Namoonni biriin isin bira jiru calluma dee taa'u hojjechuu barbaadanii hojii baay'ee hojjechuu danda'a. Akkuma kana magaalaa Finfinnee keessa godhee warra jiraatan warra keessa beekan keessaatii faarfataa daagim nama tokko markaatoo kana keessa qaawwa ishee ba'aa ishee gala ishee warra beekan keessaa daldalatti yeroo dheeraa beeka gatii ta'ee fi kanaanis beeka akkati akkas dandeessu. Kanarraa kana fe'amu disipiliinii isaa amanamummaan isaa immoo waan gaaffii hin qabne paastaroota isaa namoota isaa wajjin tajaajilan gaafadhaa. Ammaaf inni gara kellaati miti naannoo kellaa jiraata. Eessatti yoo ta'u bilbilaa fi isaa wajjin hojjedhaa isiniin jechuun barbaada yuutuubii isaa sabiskiraayibii godha. Waa'ee maatii kee kaafnu, waa'ee dhawirraa kee, waa'ee ijoollee kee kaafnu. Rakkoon qabu. Ni waa'ee jaartii kee nutti hime akkamitti wal bartanii? Namoonni baay'een beeku ta'uu danda'a. Namoonni hin beekne garuu mi'a baranii waa'ee ishee nutti. Ati warraa koo Eeden Shifarraa Guutaa jedhamti. Kan hin bare almost yeroo isheen kutaa 9 barattu wayiin bareen. Kutaa 9 hin baraa. Tajaajilan dedeema. Tuma tajaajila deemuun lafa tajaajilaatti hin bare. Beektaa kan faarfattooti baay'een iddoo tajaajilaatti fuudhu baay'een jira. Akkas. Maaliif biyyooma deemturra gaafa deemtu akkuma tasaa argita waan ta'eef tajaajiluma toon naquun baree achumaan distaansii mara teenyeetuma walii bilbiluu almost gara waggaa 3 olii bilbilumaan gaafa tajaajila dhuqunan argaa. Gaafii immoo isheen immoo gaafa firri isaanii jiru samariifa gaafa dhuftu nan argaa. Akkuma kanatti tuma jedhu gaafa seen 9 9 hin baree 10 xumurtee 11 xumurtee 12 xumurtee gaafa isheen jettu gara Finfinnee dhuftee asii gaafa yuunivarsiitiin ixaan dhufee gahu Dabaarqiin gahe. Fiildiin isaa agirikaalcharii gahe. Fiildichis fiildii isheef ta'u miti. Biyyichis immoo biyya fagoodha. Asumaan walii galle nuyi yuunivarsiitiin nan hambisee asii Rift Vaaliin galmeessisee immoo waraqata ergine ammuma qabnee immoo maal jennee bakka almost garaagarummaa 6 gidduutti dabnee sargii keenyatti galleessiin jechuun jedhe. Gaa'ela keessan raawwatan. Gaa'ela keenya. Amma haadha qeerroowwan lamaa si gootetti. Amma haadha qeerroo lamaati. Dargaggoota babbareedoo lama yeroo mana galtu kan wajjin wallaansoo wal qabdu. Sirriidha. Mana barumsaaf ga'aniiru miti. Inni tokko kutaa tokkotti darbe. Inni tokko immoo keejiituutti darbe. Eenyu jedhamu? Inni tokko keemaraa ol jedhama. Inni lammaffaa immoo firii jedhama. Firii. Waaqayyoo fagalatu waaqayyoo siifa guddisu. Ameen. Mee ati mana kee akka hammamsi akkuma sila jette hammamsi tumsiti hammamsi jajjabeessi tajaajila kana keessatti hammamsi kadhatti bee. Dhugaa maasoof albeemiin isa duraa gaa seenna biran jirtu oroon hojjedhe. Faarfannoota ishee ergiin gara isheetti dhufee taraakotan hojjedhe illee baay'ee event kan hin irraanfanne mucaa ijoo miidiyaadhaan tokkotu naaf hojjetee ture faarfannaa tokko. Miidiyaa isaa oolmaa waaqayyoo kana anoo dubbadheen fitu gochaa waaqayyoo kana anoo odeesseen tu narraa qaba narraa qaba narraa qaba narraa qaba narraa qaba Yesuus narraa qaba narraa qaba narraa qaba galata dachaa kan jedhamu kana. Nama konkolaataa naa kennee guyyaa qabachaa mooleen abbaan sun amma Ameerikaa jira. Konkolaataa naa laatee ofuma kootee qabachaa olee halkan sa'aatii 6 wayittan xumure. Gaafan xumuru faarfannaa kana kilippii isaa waraabamuu jechuudha. Maaliif
dafee xumuruu didee boonii waa jiran nuunti jedhee namoota geggeessinee maa inni gara sa'aatii 5 yeroo mana galu mucaa nama biraa fudhadhee amma kana teessee na heddi. Amma na wajjin nattee waraabamne malee hojiin kana caaleen jiru. Amma namni tokko amma sa'aatii 6 teessee barriituun cufin maal jetteen ergiin sa'aatii 6 mana ga'ee ganaa dhattee laaqannoo irbaata koo maal gootee nuu fiddee nyaanne kanaafi dhugaa maasuuf hojiin hojjedhu keessatti waaqayyo ishee eebbisu intanii guddaa qabdi na tumsuudhaan. Hojiin hafuuraa immoo baay'ee tumsa si barbaada. Ituu tumsa hin qabu ta'e ituu goolii adda addaa waan adda addaa jira ta'e siin milkaa'u. Ifeen isa lammaffaa kanallee albeemii lammaffaa kanallee ankaroora hojjechuun qabuun ture. Bakka waggaa 10 gahee waan ta'eef haaluma faayinaanshaaliiti malee waan biraa immoo miti. Faarfannaan rakkoon ammatu amma dhaqinaan jettee harrayyuu lafaa meeqan qaban. Garuu isa kanas illee haala biraa mijeessee waan ta'e tokko yaadannaan even sadarkaa birrii liqeeffattee naalachuutti illee birrii wanti ta'e faarfannaattiin jalqabii kana jettee akkam faarfannaa kana hojjedhuuf dhiibee keessa kan nagalchillee yeroo abdii kutattutti abdii waaqaa gaditti abdii kan naa ta'e isheedha. Asumaan bara ishee waaqa ishee eebbisuun jedhaani. Galatoomi siin jaaladha siin kabaja dhiimmee asuma. Galatoomi haadha warraa koo Eden Shabarraa baay'een si galateeffadhaa. Atanaaf jabina kooti atanaaf waan hundaa kooti waaqa gaditti teenkiyuun siin jedha. Inni kan biraan waltajjii kanarra fidee wanta namoota gaafadhu tokkotu jiru si gaafadhee tan gara xumuraatti fida gaalaasha. Iyyesuus yeroo jedhamu namoota tokko biratti jechumadha. Haasaadhumadha. Ergamaa wayiiti yookaan immoo nama yeroo tokko dhufee biyya lafaarra ture deeme jedhu. Iyyesuus yeroo jedhamu nama tokko immoo jireenya hafuura isaaniiti. Daagimiif faarfataa daagima ayyaanaatiif. Iyyesuus Kiristoos yeroo jedhamu jechi kun maqaan kun hiika maalii qaba? Anaaf Iyyesuus jechuun Elshaadaay hunda danda'a hunda beekaadha akkasitan fudhadhan. Sababiin isaa nama mistiraatti himachuu hin danda'e. Namni obbolaa qabdamni obbolaa keetti mistira kee himachuu dandeessa. Haadha manaa qabda haadha manaa keetti. Even haadha manaa kootti mistira ittiin himanneen Iyyesuusitti maddaan. Siigalamtiire. Iyyesuus jechuun yeroon kophaa koo taa'ee mana fincaanii keessa taa'ee nama boo'ee beekuudhaan mana fincaanii fa'aa keessatti nama kadhateedhaan yeroon siin jedhu tinii koo boolli gochuuf itoo hin ta'in bakka wantoota shaniin tokko naam jechuu didee haalli ta'e tokko baran jalqaba finfinnee dhufe bakka jireenyi wal buusaa ta'e mijachuu didee even bakka jira miti sadarkaa fookkisaa tokko irra gaafa ga'u mana fincaanii wayii tokko keessatti kadhannaaf lafa mijanne namoonni yeroo jiran mana fincaanii sana fa'aa keessa nama dhaabadhee kadhadhee waaqayyoon dhaga'ee beekuudha siin jechuu kan jedhe. Kanaaf ani waaqayyoon akkaataa nutti rifleekti godhu waan hundumaa kootiin jedhaan. Sababiin isaa akka abbaatti abbaa ta'e haadha fooniitiin baay'isaween haadha foonii umurii xinnootti nurraa duute haadha foonii naa ta'e abbaa foonii naa ta'e kallattii hundumaatiin hunda danda'e kanasiin nagee waaqayyo boriin koos waaqayyo waan ta'eef Iyyesuusiin waaqa guddaa waaqan itti amanadhu waan hin ta'eef rifleekti gochuun natti ulfaata siin jechuuf hin jedhe. Akka barbaaddetti ibsa. Jaalala isaaf qabu kabaja isaaf qabu namni biyya lafaaf hin ibsa namaaf hin ibsa. Amma faarfannoota tokko Iyyesuus abbaa amanamaa kan jedhu jira. Iyyesuus michuu koo kan jedhu jira. Iyyesuus michuu lafa onaa kan jedhu jira. Iyyesuus guddisee koo kan jedhu jira. So kanaafiyyuu bakkuma nuti galfannutti nuu gala Yesuusiin jechuuf hin jedhe. Galata isaa egaa. Ishee kan akka namoonni ibsataniifani. Jireenya koo keessatti guyyaa kana irraanfachuun danda'u guyyaan kun anaa fi hiika guddaa qaba. Guyyaa kana jettee waa yaadattu qabdaa waan adda baastu. Akkam guyyaa yeroo jettu. Fakkeenyaaf guyyaatti mucaa godhatte ta'uu danda'a. Guyyaatti gammadde, guyyaatti gaddite, guyyaatti waaqayyo balaasii oolchee, guyyaatti waaqayyo olmaasii oolee. Jireenya koo keessaa gaafa kaname waaqayyotu naan qaqqabne ta'e gaafa baga waaqayyo naa ga'e wanta jettu jechuudha. Dhugaadha sababa. Waaqayyoon lafinni itti hin qaqqabne tokko hin jiru dhuguma sitti muuf qaawwa koo hundumaa keessatti hir'uu koo hundumaa keessatti anamma dhugaama sitti muuf hiriyaa dhugaa tokko hin qaban hiriyaa sirrii tokko hin qaban daagiin kun jechuudha hiriyaa sirrii waaquma hin qaban yoon waa rakkadde waaqumatti hin dubbatadha yoon maaltee waaqumatti hin dubbatadha ittiin gungumadha na dhagaasiin jechuuf hin jedhe namni akka koo waaqa dhagee jira dhee yaadu siin jechuuf hin jedhe garuu wanta hin daganne yeroon olma baay'ee waaqayyo baay'ee kan hin irraanfanne tokko gaafa mana barumsaa eebbifame
lammaffaa immoo gaafan fuudhe. Gaafan fuudhe akka tasaa ta'ee Jooshaa Manoo faranjiitu lallabe sargii koo irratti. Sagantaan sun baay'ee sagantaa booldi ta'e itti dheeraa. Faarfattootis waaqayyo isaan eebbisu faarfattoota faniin jiran faarfattoota gurguddaa irraa ka'e warra akka Magarsaa Baqqalaa, Ifreem Iggasuu fa'aa yoo abbaa caaltaa fa'aa kanaa ka'e yoo yaadataa fa'aa kana yaadasaa warra akka guutuu fa'aa namoota gurguddaadhaa ka'e nama fe'in jiru. Garuu maaltu qophaa'ee ture gaafa sana diinni maal qopheessite kattaan ta'a. Ijoollee warri miinjee ta'anii shamarranni mana rifeensaa dhaqan. Mana rifeensaa dhaqanii rifeensa hojjetataa jiru. Waldaan immoo ganama lallabuma irratti hidhame. Maaliif lallabi lama akka hin jiraanneef sagantaan faranjichi sagantaa irratti lallabaa. Isa booddee Paaster Solomoon immoo sirna qubeelaa godhachumaan. So sagantaa waaqeffannaa sana nuyi dirqama sa'aatii 4 achi ga'uu qabna. Dhufuu didanii warri shamarranii. Gaafa dhufuu didanii haati manaa godhuu qaartii gabbiinaa kan jiru mucaa siisterii kootii haadha manaa biraazerii kootii yeroo sana fireendiidha isaanii. Mucaan tokko amma Kanaadaa jira isatu makiinaa qabatee jira. Nuyi keessarra. Bokkaa wayii roobaa jira. Dhufee simaachoodha akka gad darbee naanna'ee jara fuudhadhee fooqii wayirra jiru. Makiinaan aayiruu fi abbaan duulaa tokko isuma asii dhufu waaqumatu dhufee makiinichumaaf ittiin sana gidduu dhaabbate malee makiinaa kana fuudhee darbee oola. Makiinaa seenuu keessarra. Isheen heerumtu achirra jirti. Nuyi as jirra. As keessa kan jiru miinjee durbaa namaa lamaa fi anaa fi miinjee dhiiraa kun nama tokko. Isaan sun achirra jiru. Warri achirra jiran mataa qabatan bakka dhumanii roodhani. See kana bokkaa waan roobaa yeroo inni kun hin argine inni sunis hin argine dhufee mala akkasumatti walitti galee dhaabate. Hennaani bishaantu nurra citee shufeerri inni sun achi gadi ba'ee fokkoree dhiifamanneeni sababiinsa bakka balleessaa inni sun qaxxataa deemaa jira waan ta'eef isa kanas zibedhe. Amma gaafan isa yaadadhu ammatu gaafa sana akkas ta'e jedha oolchuu waaqayyoo. Sababiinsa oolchuu waaqayyoodha bakka. Waaqayyoo waa sitti agarsiise akkati waa ittiin galateeffattuuf. Ammatu guyyaa sana akka ta'e ashaaraa baay'ee fookkisaa sammuu namaa keessatti godaannisa ta'e hafuudha siin jechuu kan jedhe baay'ee waaqayyoo waan kana nu oolchee kanaaf hin dagaddu guyyaa sana siin jechuu. Oolchuu waaqayyoo namoonni yaadatan lammaffaa immoo gaa'uma sana maaltu ta'a? Bokkaan roobeen beeku jee torbaffaa keessa. Naannoo shaaratanitti footoo kaananne gaafa deemnu footoo ka'uuf nu makiinaa keessaa buuf gaafa kaanu kontaakti godhee ibsaan wanta akka meexxii wayii tokko hin jiru irraa olii shaaratan sana. Abiddi asii uumamiiti makiinaa itti hojjetanii fiiguu achii baqachuu. Mudannoo yaadannoo baay'ee jira siin jechuu kan jedhe kanaaf hin irraanfadhu guyyaa sanaa. Oolchuu waaqayyoo waan baay'eetu jira. Egaa faarfataa daagiin namadha hin aara. Gaafa aartu maal godhame? Gaafa naaru nan faarfadhaan. Dhugaa? Wayi muuziqaan dhaggeeffadha. Ani yeroo baay'ee dhugama maasaaf gaafa naaru muuziqaan dhaggeeffadha. Nama itti aare sana immoo yoon argadhe yoon itti natti tola. Garaatti qabachuu hin danda'u. Waan itti aarte sana? Waan itti aare sana akkas jedhee yoon itti mee firiin ta'a. Nagaataa ta'a. Garuu keessatti qabatanii isa deeman naan ta'u naan dhufus. Yeroo sana fitta. Yeroo sana fitta garuu moor muuziqaan dhaggeeffadha faarfannaan dhaggeeffadha. Wanta akka wayyoon dhaggeeffadhe dafee na dhiisa siin jechuudha. Gaabbii qabdaa daagii jireenya kee keessatti? Waan itti gaabbitu tun kanan goone ta'e tun akkas godheera ta'e waan jettu. Gaabbiin hin dhabamu. Selas man dhufuyyuu gaabbaa dhufeera waan hin gaabbuu qaban ture. Ituun boolee jiraadha hin jireenya selan. Fakkeenyaaf shufeerii fi isuman sibira dhufaa jiru. Qarshii 30 irratti wal lolan. Namtichi inni qarshii teelee birriidhaan gaafa dabarsu birrii 30 irrisee dabarse. Birrii 30 irrisee gaafa dabarsu maaliif akkas goota? Birrii 30 sana rakkattee yoo ta'e siin dabalaa jedheen shufeeriin. Isa booddee inni suni naasoftaa isayyuu taa'uraallee jedheen isa kanaan. Maaliif inni naasa'u sila kana jettee galte miti jennaan asnatti saalloweedhaan. Inni kun niisika karaarraa makiinaa nama 10 wayii fuudhee. Karaa walakkaatti gigir godhee dhaabee wal qabanna buuneedhaan. Waluma qabannadhaan maaloo dhiisaa jenneen dubartooti iyyan isa booddee isa kana teessan kaafate makiinaa
Isa yoo asaba taa'ee amma yoo jedhe bakka ammas karaa irratti si'a lama galanu galchanii oolan. Taa'ee yaadeen ituun amma dhumaatti boolee jiraadheera ta'ee hin jira taa'ee garaa goote. Yoo na konkolaataa mataa kootii qabaachuu hin danda'a miti amma hin jedha. Haalli fi namoota gurguddaa wajjin ooltaa namoota waa si hojjisiisanii eeriyaatti jiraattu illee murteessaadha baay'ee. Eeriyaatti jiraattu waa hojjechuuf al tokko booleedhaa bahuu keenyattan achumatti ciccinee waa uumuun nurra ture isa jedhu gaappii yeroo baay'ee gaabbu achitti mana bunaallee ta'u achitti banuun nurra ture. Inni jedhu yeroo hundana gaabbii isaasiin jechuun jedhe. Yaa namni jireenya isaa keessatti gaabbu immoo waa hojjechuudhaaf hin madhamaa. Egaa Waaqayyo iddoo ammatti jirtuttis immoo toora sii gashuu danda'a. Jireenya koo keessatti kana bagan godhee ejjennoo kana bagan fudhadhee tarkaanfii kana bagan fudhadhee murtoo kana bagan murteessee waan ati jettu jira. Jireenya koo keessatti wanta godhan bakka bagan godhan jira deebi'ees baay'ee deebi'eetti hin gaabbu bargita. Dhugaama sitti immoo waan godhu itti yaadee man godha waan ofii yaadee godhu immoo natti tola. Wanta maddu kan biraan qabu siin jechuudha. Faarfataa ta'uu danda'a. Haadha warraa kee baay'ee jaallattu kanatti fuudhuu ta'uu danda'a. Faarfataa ta'uu kootti baay'een gammada. Amma kaasna al tokko yaada saafa. Yeroo teenyaa sobnu waa'ee marakkinaa jireenyuma diinagdee jiru wajjin. Ittiin qoosa. Tu al tokko dur sirba tiraakii tokko faa lama faa baastanii dhuftaniitu ta'e hin jiran qoosuma jedhee naasofsiisuu jedhee hin jiran. Nu immoo isin ilaallee laayinii keessan qabannee faarfataa taane. Kun wal dhunnee teenya isinis hin qabdannu. Akkas jettee reemma daage akkas wayyattee yaada. Kanaaf dhugaama siyaasoo waan dhumaadhis ta'e hojii waaqayyoo hojjechuu caalaa wanti nama gammachiisu hin jiru. Dhabiisi kee namatti mul'atu baay'ee si beeka malee. Maaliif waaqayyoon hojii waaqayyoo yeroo hojjettu waaqayyoon inni keessi golgee waan jiruufi guutuudhuma waan hundumtu. Kanaaf an hojjetaa waaqayyoo ta'uu kootta yoomiyyuu boris hin gaabbu har'as hin gaabbu waamichi koo immoo karaa namatti karaa Yesuusi waan ta'eef. Waaqayyoo fagalata. Gara dhumaatti fideeraanii utuun dhimma kanarratti dhiifama gaafadhe balleessaa kana balleesseera dogoggora kana dogoggoreera jecha kana jedheera garuu carraa argadhee dhiifama hin gaafanne waan jetteetti dhiifama gaafattu qabda. Nama moo baay'ee nama gaddisiisee beeku nama na gaddisiisa malee yeroon siin jedhu baay'ee an jireenyi koo firiidhuma bakka pozitiiviidha. Indaa'um ana yeroo baay'ee namoota karaa koo wal barantu deebi'anii namicha isa garaa koo baraniif ana walitti buusuu barbaadu malee ani badaa namatti sin qabamuun manuma keessaa yoo needee ijoollee makoo itti dheekkamee isaan kostar jedhanii maal jedhaniyyuu takka tureen deeqaa digdama maal boodamuu dhaqeen kana balleessite kun sirriin turre kana jedheen ol fuudhee hammaddeen nun gaddeen tuneedee balleessa malee irraan turu natti hin tolle. Kanaaf daftee maniif. Dafee manniisan. Haa ta'u gaa ulfaadhu. Hamma har'aatti tajaajila kee keessatti ta'uu danda'a. Akkuma jettee albamii kee hojjechuu keessatti ta'uu danda'a. Kallattii garaagaraatiin namoota si tumsan namoota si jaallatanii waldaa kee nama galateeffachuu barbaaddu galateeffadhu achumaanis immoo utuun kana kaasee utuu yaada kana haasee waan jettuu qabaattis immoo kaasiiti sagantaa keenya xumurra. Namoota galateeffachuu barbaadu baay'ee jiru. Tokko yoo maqaadhee inni kaan maaliif maqaan hin dhoofne dheena komachuu danda'a. Garuu yeroo darbee bu'aa bayii adda addaa keessatti sagantaa koo keessatti bokkaadha maaloodhatu hin jedhin kallattii adda addaatiin koreewwan kallattii adda addaatiin dhaabbatanii na bukkee na tumsaa turanii waaqayyo isaanii eebbisuun jira. Addumatti immoo addisuu wadaajoo abdii hin jira saduu baay'ee nama bilbilaanis qaamaanis na gorsaa ture istuudiyoo dhaquudhaanis namoota kallattii adda addaatiin na bira dhaabachaa turan waldaa kiristaanaa dhuftee na bira dhaabattee waldaa dhuunfaa ministiriis ta'e jechuudha. Na bira dhaabatan waaqayyo bara isaanii eebbisuun jedha. Hiriyoota koo kallattii adda addaarra jiran kan hin maqaan dhoofne kan hin maqaa dha'ee waaqayyo bara isaanii eebbisuun jedha. Thank you. Ulfaadhu egaa anis immoo namoonni daagiin jira harfataa jira waaqayyo wasaa jira. Samalee immoo yeroo dhiyoo darbe kana ji'uma tokko dura albama dinqii tokko gadhiiseera. YouTube isaarra dhaqaatii dhaggeeffadhaa namoota baay'ee hin dubbatamniif jetteeraan sagantaa tokko qabaasitti isarratti hojjedheera akka albamii eebbifame namootatti dubbadheera. Ammas immoo irra deebi'een isiniin jedha dhaqaatii dhaggeeffadhaa obboleessa keenya jajjabeessa tajaajilas affeeraanii hojii waaqayyoo hojjeta.
Tole jettee yeroo kee laattee dhuftee asitti argamte yaada kennuu qooduu keetiif muuxannoo nu qooduu keetii fi maqaa daawwattoota Buddusee TVtiin guddaa godheen si galateeffadha. Thank you. Eebbifamii. Galatoo naaf jiraadha. Egaan kabajamtoota daawwattoota keenyaa faarfataa daagim ayyaana baay'een keessan beektu waltajjii baay'een irratti tajaajilu irratti argamtanii irra tajaajilamtaniitu dhiyeenya kana faarfannaa dinqii almaama bareedaa tokko nuu kenneera. Waaqayyo isaa eebbisuu yaqaa dhaggeeffadhaa tumsa sabskraayibii godhaa faarfattoota kan biraas gargaaraa bira dhaabadhaa hojii waaqayyoo deeggaraan isiniin jechuu barbaada. Qophiin keenya irraa kana fakkaata ture nu bilbiluu nu daawwachuu keessan koomantii nu gochuu keessan itti fufaa yaada biraa yoo qabaattan isin keessumsiisnaa yeroo kan biraa keessummaa kan biraa wajjin hanga deebinee wal agarrutti an gammachiisummaa Booranaan ture nagaa waaqayyootiin tura.